fuune dhaggeeffattoota keenya kabajamoo yuutuubii keenya sabskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan akka nu hordoftan isiniin jenna. Anni mootummaa uummata Shawaa Lixaa Amboo fi naannawa ishii miidhaa guddaa irraan gahaa jiraachuun dhagahame. Aanaalee godina Shawaa Lixaa adda addaa keessatti qabata waraana bilisummaa Oromoo waraanuu jedhuun qaamolee mootummaa hawaasa nagaa irratti yakka ajjeechaa raawwachaa jiraachuun maddeen keenya himaniiru. Akka maddeen keenya gara sirraa dubbise himanitti mootummaan tibbana maqaa opereeshinii bifa haaraatiin waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessu jedhuun sochii eegalus namoonni nagaa hidhamuu fi ajjeefamuun akka dabaleeru ibsaniiru. Gandoota baadiyyaa aanaalee Amboo Cobii Gindabaratti Ilfata Dannoo Liban Jawwii Iluu Galaanii fi Miidhaqanyaa akkasumas Meettaa Roobii keessatti hidhattoonni mootummaa yakkanummaa hawaasa irratti raawwataa jiru. Daa'imni xiqqoo dabalatee dubartoonni fi maanguddoonni hedduu buufata poolisii aanaalee hidhamaniitiin jiraachuun addeeffanneera. Dhalataa aanaa Gindabara ta'uun kan himu maddi keenya gara sirraa dubbisne tokko opereeshiniin tibbana godina Shawaa Lixaa keessatti gaggeeffamaa jiru abbaa fi haadha dabalatee obbo Quxisuun lama hidhamaniitiin jiru. Sababni hidhamuun maatii isaanii kun obboleessi isaanii hangafti miseensa waraana bilisummaa Oromoo waan ta'eef maatiin bakka inni jiru akka isa fidaniif gatamanii kan gochuu akka hin dandeenye maatiin isaanitti himaniitiin waan jiraniif maatiin isaanii alatti illee namoonni inni beeku hedduun waajjiroota gandatti hanga buufata poolisii aanaatti hidhamanii akka jiranillee quba qabaachuu isaanii ibsaniitiin jiru. Humnoonni mootummaa qabata sakatta waraana bilisummaa Oromoo jedhuun aanaalee godinichaa keessatti baafamanii jiran dargaggoota ajjeesaa jiraachuu fi hidhaan jumlaa hawaasa guutuu hidhuullee raawwatamaa jiraachuun guyyaa guyyaan isinitti gabaasuun keenya kan jiru yoo ta'u ammas kan itti fufeetiin jiru jedhaniitiin jiru. Akka odeeffannoon adda addaa gara siin qaqqabaatiin jirutti sakatta bifa haaraatiin mootummaan tibbana taasisaa jiruun kanaan maatiin qonnaan bultootaa hedduun qabeenya isaanii saammaa fi bakka bakkatti ajjeechaa jumlaa irratti raawwataa jiraachuun isaanii dhagahameetiin jira. Aanaa Callijaa magaalaa Gedoo fi aanaa Liban Jawwii magaalaa Baabbichaatti kallattii lamaan aanaa Liban Jawwii fi ganda Horroo Haroo Maaramii keessatti dhukaasa adeemsifamaa jiruun namoonni nagaa hedduun miidhamuu fi ajjeefamuun isaanii dhagahame. Jiraataa aanaa Liban Jawwii kan ta'an obbo Guddisaa Nagoo fi maatiin isaanii daa'ima jaha osoo hin hambisin humnoonni mootummaan ukkaanfamanii erga fudhatamanii booda hagayya 8 mana hidhaatii baafamuun haala suukaneessaan ajjeefamaniitiin jiru. Obbo Guddisaan manguddoo ganna 60 ta'an nama siyaasaa akka hin taane jaarsa biyyaa ta'uun nama beekaman turuun jedhuun maddeen keenya achirraa addeessaniitiin jiru. Akka odeeffannoon keenya achirraan qaqqabetti agarsiistuu hagayya 10 waraanni mootummaa aanaa Cobii gandoota akka Qorichaa Kootichaa fi bakkee Hoofoo keessattis qonnaan bultoota jumlaan hidhuun isaanii keessaa namoota 11 mana hidhaa otoo hin geessin daandii gubbatti ajjeesaniitiin jiru. Tibbana aanaalee godina Shawaa Lixaa akka Amboo Cobii Gindabaratti Ilfataa fi Dannoo Liban Jawwii Iluu Galaanii fi Miidhaqanyaa akkasumas Meettaa Roobii keessatti yakki ajjeechaa fi jumlaan bifa addaatiin raawwatamaa jiraachuun maddeen keenya achirraa addeessaniitiin jiru. Qabata waraana bilisummaa naannoo kana qubateetiin jira jechuudhaan uummanni nagaa jumlaadhaan aanaalee kana keessatti dhumaatiin jiraachuun beekameetiin jira. Mootummaan kaabaa rifatee kan dhufee asitti uummata fidaa jiraachuun